Baga ayyaana cuuphaa kan bara 2014 nagaan geessan. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa kiristaanaa akkasumas miseensonni waldaa duukaa bu'ootaa bakka garaagaraa jirtan. Amma kan argamnu suuqii yookaan dukkaana waldaa duukaa bu'ootaa magaalaa Finfinnee kiiloo 5 yookaan Daalattiitti kan argamu gamoo Almii keessatti argamna. Kun qophii addaa waldaan duukaa bu'ootaa ayyaana cuuphaa kan bara 2014 sababeeffachuudhaan isiniif qopheessedha. Faarfannaa ayyaana cuuphaa tokko isin afeerree gara qophii keenyaatti deebinaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Tolee daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Egaan abbaa keenya ayyaana cuuphaa kabajaa jirra. Bu'uurri ayyaana cuuphaa kanaa maali? Duraan dursee uummata kiristaanaa hundumaa biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundaadhaan baga Waaqayyoo ayyaana yaadannoo cuuphaa isaatii kan bara 2014 fayyaa nagaadhaanii ittiin isin ga'een jedha. Akkasuma waldaan duukaa bu'ootaas qophii kana qopheessitanii qophii kana irratti naaf heeruu keessanii fi galatoomaa jecha. Bu'uurri ayyaana kanaa akka sirna mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaanni kun ayyaana bu'uura kitaaba qulqulluu kan qabudha. Kitaaba qulqulluu keessaatii wangeelli arfanuu waa'ee ayyaana kanaa ni caqasa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoobsa 13, Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoobsa 9, Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoobsa 21, Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoobsa 31 irraa kaasee wangeelonni arfanuu waa'ee ayyaana kanaadhaa dubbatanii jiru. Bu'uurri ayyaana kanaa maali kan jedhuuf, bu'uurri ayyaana kanaa Waaqni keenya, Gooftaan keenya, Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii samiirraa gadi bu'ee gadameessa giiftii keenya maaramii keessa ji'a 9 bultii 5 bulee akka namaatti dhalatee waggaa 30tti laga Yordaanositti waan cuuphameef manni amantaa keenya amantaan Ortodoksii bu'uura cuuphaa isaatii kanaa yaadachuudhaafiti waggaa waggaadhaan
Ortodoksii kan ta'e hundumtuu biyya alaas biyya keessas kan jiru ayyaana kana ayyaaneffata. Ayyaana kana hin cuuphame gooftaan yeroo jennu namoonni baay'een akkaataa isaan itti cuuphaa isaa yaadatan kan biraa ta'uu danda'a. Garuu bu'uura barsiisa mana kiristiyaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadhaanii gooftaan Iyyasuus Kiristoos hin cuuphame yeroo jennu namni kan cuuphamu mucummaa Sillaasee argachuuf cuuphama. Inni garuu waan mucaa Waaqayyoo hin taaneef cuuphame miti. Inni akkeenya ilma Waaqayyooti. Ofiisaafis immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti akkuma ibsamee jiru jalqaba sagaleetu ture, sagaleenis immoo Waaqayyo bira ture, innumtiyyuu immoo Waaqayyo ture. Akkuma jedhee dubbatu inni Waaqayyoodha. Inni akkeenya ilma isaatii. Garuu kan inni cuuphameef maalii fi mucummaa Sillaasee argachuudhaaf osoo hin taane nuuf fakkeenya ta'uudhaafi. Inni lammaffaan immoo Qolaasaayis boqonnaa 2:14 irratti akkuma ibsamee jiru xalayaa du'aa keenya nu tarsaase kan jedhutu caafamee jira. Maa inni xalayaan du'aa kan jedhamu seexanni gaafa Addaamii fi Hewaaniin dogongorsee jannata keessaa iddoo qannoodhaa yeroo isaan baasee dhagaa qirixamaa 2 irratti akkana jedhee barreessee ture. Guyyaa har'aa kanaa kaasee Addaam hojjetaa daabiloosiiti. Hewaaniidhaanis akkasuma guyyaa har'aa kanaa kaasee Hewaan hojjettuu daabiloosiiti kan jedhu mallattoo sana mallatteessisee Waaqa jalaa dhoksuudhaa fi tokko Si'ool keessa isa tokko immoo tuujjuba Yooriif Daanos jedhamu asii gadi. Tuujjubni sun baay'ee kan gadi fagaate keessa dhaqeetu mallattoo du'aa kana dhokse. Egaa Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mallattoo du'aa sanyii Addaamii fi dhala isaanii irratti barreeffamee jiru kana nuu balleessuudhaaf dhaqee laga Yordaanositti cuuphame. Egaa ayyaanni kun guyyaa itti xalayaan du'aa keenya nuu tarsa'e, guyyaa itti waliigalteen daabiloosiif nama gidduutti cubbuudhaan yeroo sana galame, guyyaan itti nuuf haqame, guyyaa gammachuu, guyyaa itti bilisummaan keenya nuuf gonfame waan ta'eef ayyaana kana adda goone ayyaaneffanna jechuudha. Inni sadaffaani duraan Sillaaseen Waaqni Abbaan Ilmi Hafuura Qulqulluun ifaa ifatti kakuu moofaa keessatti hin beekaman turan. Garuu amma Ilmi akkeenya Waaqayyo Abbaa ilma isaa akka ta'e, akkasumas immoo ilmi kun abbaadhaaf sagalee akka ta'e, abbaaf ilmaaf immoo Hafuurri Qulqulluun jireenya isaanii akka ta'e, Sillaaseen tokkos sadiis ta'uusaa guyyaa nuyi itti mirkaneeffannedha. Fakkeenyaaf yeroo inni cuuphamu wangeelonni arfan kun akka dubbatanitti yeroo ilmi qaama ilmummaadhaan yookaan qaama jecha inni jedhamu sun ilmi Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo inni cuuphamaa jirutti qaama tokko argine Hafuurri Qulqulluun fakkeenya gugeetiin dhufeerra buufate. Hafuurri Qulqulluun fakkeenya gugeen yeroo dhufeerra buufatu sagaleen immoo Waaqa keessaa akkana jedhaa. Hundumtuu kan ittiin raawwatu jaallatamaan ilmi koo isa kana waan ta'eef isa dhagaa jedhee jedha. Bakka kanatti qaama sadii Waaqayyo tokko arginee jechuudha. Kanaaf nuuf uummata kiristiyaanaaf guyyaan kun guyyaa kabajaaf ulfina amma kana ga'u kan qabu waan ta'eef yaadannoo cuuphaa gooftaa keenyaa sana yaadachuudhaafiti guyyaa har'aa kana sirna ho'aadhaan faarfannaadhaan galataan ayyaanessina. Yeroo ayyaana kana ayyaanessinu gooftaan Yesuus Kiristoos gara kottu Yohaannisiin hin jenne gara isaa dhaqee laga Yordaanos bule. Haaluma kanaan taabonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessa jiru hundi kaleessaa kaasee waazemaarraa kaasee laga gadi bu'ee bulaa. Uummanni kiristiyaanaa achitti dhaqanii buluu yaadannoo cuuphaa isaatii sana maayileetiidhaan qiddaaseen galataan kabajama jechuudha. Bu'uura kitaaba qulqulluu qaba. Bu'uurri isaa kana jechuudha. Abbaa keenyaa ibsa bal'aa nuuf kennitaniif galatoomaa isiniin jedha. Abbaa keenyaa gara keessanittan darbaa kabaja ayyaana kana magaalaatti maal fakkaata? Akkasumas baadiyyaatti haala akkamiitiin kabajamaa? Galanni Waaqayyoof haa ta'u, carraa kana nu laattanii iddoo kanatti nu afeeruu keessaniif waldaa duukaa bootaa baay'ee galateeffannaa. Gaaffii naa dhiyaate kana akkamittiin akka nu bal'isanii ibsuu fi
Ayyaanni cuuphaa akkuma beekamu akka biyya keenyaattis akka addunyaatti illee sadarkaa beekamtii argatee irra jira yeroo ammaa kana. Baadiyyaatti haalli inni ittiin kabajamu duraan akka aadaatti kabajama ture. Haalli amantaa kuni babal'inaan uummata bira gadi fageenyaan hin geenye haala aadawaa ta'een kabaja hawaasi keenya. Gara mana amantaatti yeroo dhufu immoo haala amantaatiin faaruudhaan abboonni keenya maayileetiidhaan shibshaaboodhaan qidaaseedhaan hin kabaju. Dargaggootis immoo akkasuma faaruudhaan kabaju. Hawaasas yaa'ee ajabi godheetu kabaja jechuudha. Kana keessatti maaltu jira? Hawaasi bal'aan kun gaafa iddoo cuuphaa sanatti yaa'u haala adda addaatiin argama achitti. Gara mana amantiitti qabamee kan jiru gara faaruutiin yeroo kabaju amantiitti qabamanii warra hin jirre ayyaanuma biyyaalessaati jedhanii immoo akkasumatti kan yaa'an immoo aadaa isaanii sirba garaagaraa aadaa isaanii sana agarsiisuudhaan yeroo isaan kabajanii mul'ata ture jechuudha. Gara magaalaatti yeroo deebinee ilaallu immoo ayyaana kan inni kabaju akka warra baadiyyaatti fageenyarraa itti dhufamee utuu hin ta'iin yeroo hundumaa boqonnaarra jira waan ta'eef hojii idilee isaatis naannoodhumatti argamu waan ta'eef akkuma idileetti kabaja. Amantiitti qabamanii warri jiran garuu gadi fageenyaan amantii isaanii sanatti faaruudhaan galataan aarsaa garaagaraa dhiyeessuudhaan hin kabaju mana amantaatti dhiyaatanii jechuudha. Kan adda godhu magaalaadhaa fi baadiyyaa. Baadiyyaatti ayyaanni kun ayyaana baay'ee ulfaataa yookaan ayyaana cimaa ta'etu mul'ata. Sababi isaa maaliifi waqtiin roobaan ture, waqtiin makarii ture, qonnaan bulaadha baadiyyaa keessa kan jiraatu bal'inaan waan ta'eef dhamaasuu dadhabbii makariirra yeroo turan sanatti yerootti makarii xumuranii gara qeetti oomisha isaanii sassaabbatanii deebi'anii uffee jedhanii boqonnaadhaanii yaada tokkoon ayyaana kana kabajanidha jechuudha. Kana booddee gara gammachuu isaanii itti fuudhaan gara cidhaattis waan biraattis itti fufuu waan danda'aniif jechuudha. Haalli kun immoo magaalaa keessatti akkasitti mul'atu. Magaalaa keessi haalli jiru haaluma idilawaadha waan ta'eef akkaataa kanatti deema jechuudha. Tole abbaa keenyaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Itti aansuudhaan faaruu waldaan duuka bootaa gamtaadhaan ayyaana cuuphaa irratti faarfatan tokko isin afeerree walitti deebina. Jirenya salatu baruke rasmati ilma ke Yesus ukakan berati kesi ko amane awe kali pasa alis salota sicham silesa aruma ni maya hadako ya banda tu ke ganamiko aruma ni maya hadako ya baka tu ke ganamiko Faaruu booda walitti deemnee jirra daawwattoota keenya. Egaan obboleessa keenya waldaan duuka bootaa waggootan 5-6 darbaniif magaalaa Finfinnee keessatti ayyaana cuuphaa kanaa haala adda addaatiin kabajaa jira. Kun immoo akka magaalaa Finfinneetti kan baratame miti. Akkasumas immoo sabaaf sablammoonni adda addaa yeroo isaan magaalaa kana keessatti ayyaana kana kabajan dubbattoota afaan Oromoo yookaan nu biratti beekamaa hin turre.
Kun hiika akkamii kenna jettee yaadda? Hordoftoonni amantaa kiristaanaa iddoo adda addaatti argamtan akkasumas miseensonni waldaa duukaa bu'ootaa bakkee garaagaraatti argamtan baga ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha gaaffii gaafatameef gaafa deebii kennu waldaan duukaa bu'ootaa dargaggoota magaalaa Finfinnee keessatti argaman kana iddoo tokkotti walitti fidee qindeessee akka isaan ayyaana cuuphaa waliin kabajan taasisuunsaa ergaa inni qabu maa inni jalqabarraa namoota hedduu biratti keessaas alas kan jiran jechuudha. Amanticha keessas amanticha ala kan jiran birattis Oromoon amantaa Ortodoksii keessatti gahee homayyuu kan hin qabne ta'uu kan yaadan baay'een isaanii jiru. Isaaniif deebii quubsaa isaanii kenna. Uummanni Oromoo amantaa Ortodoksii keessatti illee uummata amantaa jabaa qabuu fi waan amanitti duubatti hin deebine akka ta'e itti mul'isuuf ragaa tokkodha. Lammaffaa irratti dhiibbaaleen garaagaraan jiraatu amantaa keessatti. Yeroo warri kaan nama afaan isaaniitiin kabajan afaan Oromootiin maaf hin jiru jedhee kan gaafatus immoo namni baay'een hin jiraata. Namoota sanaaf illee deebii kennuu ta'a jechuudha. Yaada garaagaraatu jira waan ta'eef amanticha wajjin wal qabate namoonni amantaa saba tokko godhanii ilaalan hin jiraatu. Sababoota garaagaraa kan dhiyeessan hin jiru waan ta'eef Ortodoksiin kan saba tokko yookaan immoo kan murna tokko qofa osoo hin taane kan nama kamiyyuu kan saba kamiyyuu akka ta'e ergaa guutuu dabarsa. Dabalataan dargaggoonni illee amantaa isaanii keessatti yeroo qabanitti akkuma sagaleen Waaqayyoos bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedhu sana yeroo qabanitti waa'ee amantaa isaanii hojjechuu akka isaan qaban dargaggoota warra kaaniif immoo ergaa jabaa ta'e dabarsa. Abbaa keenyaa yaada kanarratti yaada dabalataa nuuf kenna. Waldaan duukaa bu'ootaa magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoota gurmeessee akka kanatti ayyaana kana ayyaanessuun hiikaa maalii qaba kan jedhu hiika guddaa qaba. Akka abbaa amantii tokkotti magaalaa Finfinnee iddoon dhufee aniyyuu jiraachuu jalqabeeti. Dubbattoonni afaan Oromoo uummanni magaalaa Finfinnee keessa jiraatu karaa amantiidhaan rakkina guddaa keessa jira. Abbaa qalbii diddiirrannaa argachuu, inni qurbaana qorrobuu, bataskaana dhaqee qurbaana qorrobuu, mucaasaa dhaqee cuubsifachuu, inni dargaggeessi fuudha barbaadu immoo dhaqee bataskaanatti sirna batakiliiliidhaan yookaan sirna cidha bataskaanni qabduun cidha isaa geggeeffachuu irratti uummanni keenya baay'ee bittinnaa'ee burjaaja'ee akkasaas wallaalee rakkina guddaa keessa ture. Iddootti wal arguus hin qabu. Iddootti aara galfatus hin qabu. Amma waldaan duukaa bu'ootaa magaalaa kana keessatti wiirtuu isaa taasifatee kiiloo 5 yookaan as daalattii kanatti waajjira kana hundeeffatee ijoollee kana walitti gurmeessee waggaa waggaadhaan yeroo inni akka kana ba'ee faaruudhaan ayyaana kana faarfatu beeksisa addaatiyyuu jirra. Amantaa kana keessa dargaggeessi ni jira. Amantaa kana keessa Oromoon akka kanatti eenyummaa isaa, afaan isaa, aadaa isaa kabajee ayyaana kana kabajuu ni danda'a kan jedhu ergaa guddaa qaba. Ergaa guddaas dabarsa. Waldaan duukaa bu'ootaa fi Finfinneen seenaa addaas ni qabu. Yeroo jalqabaadhaa fi magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoodhaanii tajaajila kana eegalee waldaa kana kan dursu hin jiru jechuudha. Kanaadhaaf hiikoo attamii qabaa? Hiikoo guddaa qaba. Waldaan kun utuu hin jiru ta'ee dargaggoon magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii Ortodoksii kan ta'an amantaa isaaniirraa namoonni baay'een badaniiru jechuu nan danda'an akka abbaa amantii tokkotti. Maaliif iccitii ijoollee keenyaa baay'ee waan hin beekuuf. Egaan ergaa waldaan duukaa bu'ootaa hundeeffamerraa kaasee akkasumas kabaja ayyaana cuuphaa haala gurmaa'een magaalaa Finfinnee keessatti kabajamuu erga eegalee akkuma kaasaa ture bubbulee jira. Kun immoo jijjiirama guddaa fideera. Jijjiirama erga waldaan kun jalqabee akka Oromiyaattis akka guutuu biyyaatti jiru akkamittiin ibsitu? Amma ayyaanni nuyi ayyaanessaa jirru ayyaana cuuphaati waan ta'eef jijjiirama ayyaana cuuphaadhaan wal qabatee jiru ibsuu koon dura waldaan duukaa bu'ootaa edda hundaa'ee har'a waggaa 10 amma kana keessa jijjiiramni jiru maali kan jedhu jijjiirama gurguddaa mana amantaa Ortodoksii keessatti yeroo jalqabaadhaaf adda ta'anii ibsuuf illee kan namatti ulfaatu jijjiiramee gurguddaan mul'ateera. Yaadamu ture afaan Oromoodhaan bataskaana keessatti
hojii hafuuraa hojjechuun yaadamu ture. Waldaan duuka bu'ootaa yeroo jalqabaadhaa fi sooshaal miidiyaa irratti tajaajila afaan Oromoo barreeffamaanis ta'e sagaleedhaanis qopheessee dhiyeessuudhaani uummata barsiisuudhaaf isa jalqabaati. Kun jijjiirama tokko. Dursee kan jiru hin jiru anamman argetti. Jijjiiramni kan biraanii mana amantaa Ortodoksii keessatti kitaabni tajaajila adda addaadhaaf oolanii hedduun ni jiru. Kan isaan jiran afaan Gi'izii, afaan Amaariffaa qofaan ture. Amma kitaaba jijjiiramuun hin danda'ama jedhamee yaadamne akka Sinkisaara fa'aa baay'ee ulfaataadha. Kitaaba Takliilii, kitaaba Cuuphaa, kitaaba yeroo namni du'u kadhannaan ittiin godhamu, Gitsaawee sirni mana kiristiyaanaa kan ittiin raawwatamu, wantoonni gurguddaa ta'an hojiin nama gammachiisuuf hojiin abdii qabu, abdii namatti toru gurguddaan waldaa kanaan waan hojjetamaniif mana amantaa Ortodoksii keessa jijjiirama addaa akka mul'atu waldaan kun taasiseera. Dargaggoon mana amantaa Ortodoksii keessa jiru akkuma sila dubbachaa turre amantaan kun kan kooti jedhee aantummaa amantii isaatii akka inni godhatu ijoollee biyya alaa jiran onlaayiniidhaan biyya alaatti barsiisuun akka ijoolleen amantaa isaanii eeggatanii yeroo hojii isaanii dabarsanii dhufanii immoo biyya keessatti akka isaan amantaa isaaniitti cimaniif waan gurguddaa hojjechaa ture. Ammas waan gurguddaa hojjechaa jira. Boris itti fufee hojjeta. Kun jijjiirama addaati. Egaa ayyaana cuuphaa irra jirra waan ta'eef ayyaana cuuphaa kanaan wal qabatee yeroo jalqabaadhaa fi magaalaa Finfinnee irratti sirni ayyaana cuuphaa waldaa duuka bu'ootaadhaan qophaa'ee afaan Oromoo faaruudhaan dabalame akka kanatti yeroo inni magaalaa Finfinnee irratti jalqabu muuxannoon kun Oromiyaa guutuudhaaf immoo tamsa'e. Kaasuu hin dandeenya magaalaa gurguddaa Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf Adaamaa, Asallaa, Bishooftuu, iddoo garaagaraa Sulultaa, iddoo baay'ee maqaa dha'uun hin danda'amu. Tajaajilli afaan Oromoo kun akka kanatti dargaggootaan qophaa'ee faaruun akkasitti guyyaa masqalaadhaa fi yookaan immoo guyyaa ayyaana fannoodhaa fi guyyaa ayyaana cuuphaa ximqatatti hin dhiyaatu ture. Amma garuu muuxannoo waldaa duuka bu'ootaa asii gadi diriireeni ayyaanni masqalaa gaafa ga'u, ayyaanni cuuphaa gaafa ga'u namni sirba shaakalatu hin ta'in dargaggeessi faaruu shaakala. Faarfannaadhaaf qophaa'a. Akkuma abbootiin keenya wayyaanii ayyaana cuuphaadhaaf hin taane haa tarsa'u akkuma jedhanii keessa isaatiinis hafuuraan ala isaatiinis faayyamee aadaa isaatiin ayyaana kana qophaa'ee ayyaanessuun itti fufee jira. Kun amantii Ortodoksiidhaaf jijjiirama addaati. Kun argamee hin beeku. Jijjiirama addaati. Kaleessa dheengadda wanti kun hin turre har'a wanti kun haala ariifataa ta'een tamsa'ee jira. Iddoo yaraadha. Kan waldaan duuka bu'ootaa qindaa'ee akka kanatti ittiin fufin jiru iddoo yaraadha. Iddoo kun hin yaadamne hedduutti wanti kun itti fufee jira jechuudha. Kanaaf ani akka mana kiristiyaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti yeroon taa'ee ilaalu waldaan duuka bu'ootaadhaa gurmeessee dargaggoota qabatee akka kanatti hojii kana hojjechuunsaa mana amantaa Ortodoksii keessatti jijjiirama addaa fideera. Jijjiirama addaa agarsiisaa jira. Yoo Waaqayyo jedhee waldaan kun haala kanaan yoo itti fufe ammas dargaggoota bataskaana keessatti qabatee dhaloota bor bataskaana kana fuudhee tarkaanfachiisu hambifachuu irratti horachuu irratti hojii guddaa hojjeta jedheen amantaa irraa qaba. Abdii guddaan irraa qaba. Daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Irra deebuudhaan baga ayyaana cuuphaa nagaan geessan isiniin jenna. Kanatti fufuudhaan faaruu waldaan duuka bu'ootaa gamtaadhaan faarfatan tokko isiniif dhiyeessine walitti deebina. Kan fayyumar baadiyyaa jijjiiradhaa. Deegaan kan nu bitee Kiristoos qofaadhaa. Yennu gaadhaa. Kan fayyumar baadiyyaa jijjiiradhaa. Deegaan kan nu bitee Kiristoos qofaadhaa. Yennu gaadhaa. Saanyii namaa hundaaf sameerraa darbootee. Motee jireenya nuuf laattee gooftaan somaadhaa kan fayyoo barbaadu.
Eyennu gada Harka Yohannis Gujo Bamte Saate Fakeenyi kee hundoo madda jaalalaati Fayyeessanaati kan fayyoo Gumaate Jobadaayi Egaan kan nabite Kiristoos Komadaayi Eyennu gaadaan Eyennu gaadaan qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Obboleessa keenya gara keettan dhufa. Dargaggoonni yeroo ammaa kana jiran waldaa duuka buutaa jalatti bu'uura wangeelaa irratti hundaa'anii gurmaa'uudhaan sochii kana akka itti fufsiisaniif abboonni amantaa sadarkaa garaagaraa irra jiran tajaajiltoonni gahee akkamii bahuu qabu jettee yaadda? Tole galatoomaa egaa dargaggoonni akka walii galaatti waldaa kana jalas kan jiran haa ta'anii waldaa kanaan alas kan jiran haa ta'anii hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'an jalqaba irratti kaayyoon waldaa keenya waldaa qofa osoo hin taane kaayyoo waldummaa yookaan immoo kaayyoo murna tokko osoo hin taane kaayyoo mana kiristaanaa waan ta'eef dargaggoonni bara dargaggummaa keenya kanatti humna qabnuun beekumsa qabnuun karaa dandeenyuutiin waldaa kana bukkee dhaabbachuu qabna. Waldaa kana bukkee dhaabbanne jechuun immoo mana kiristaanaa keenya bukkee dhaabbanne irra jechuudha. Mana kiristaanaa keenya bukkee dhaabbanne immoo mana kiristaanaa keenya balaa adda addaarraa diinarraatii eegna waan ta'eef wanta nurraa eegamu waan qabnu gumaachuutu nurraa barbaachisaa. Dabalataan tajaajiltoonni hundumti keenya kennaa adda addaa qabna. Inni kaan hin faarfataa, inni kaan hin lallabaa, inni kaan immoo sagantaa sana qopheessaa, waltajjii qopheessaa uummanni akka baratu taasisa waan ta'eef akkuma Oromoon gaafa mammaaku loomiin 50 nama tokkoof ba'aadha. Nama 50maaf garuu akka miidhaginaattidha waan jedhamuufi dabalataan illee namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jedha Oromoon. Hundumti keenya iyyuu kaayyoon keenya fiigichi keenya tokko waan ta'eef tajaajiltoonnis gita adda addaarra warri jirru, sadarkaa adda addaarra warri jirru tajaajilli keenya tokko, galmi keenya tokko, kaayyoon keenya tokko waan ta'eef tajaajila kanaaf namni kamiyyuu bakka jirrutti tumsa nurraa barbaachisu waan ittiin mana amantaa keenya jabeessuu dandeenyu waldaaf qofas miti kan hojjennu amantaaf waan ta'eef wanta amantaa keenya ittiin jabeessuu dandeenyu sana
kennaa qabnu sanaatiin karaa adda addaatiin iddoo jirru irratti waan nurraa eegamu gumaachuutu nurraa barbaachisa. Hojii kana gaafa hojjenne immoo namarraa qofa osoo hin taane Waaqayyo irraati kan bu'aa argannu. Namni hojii nuti hojjennu ilaalee nu galateeffachuu danda'a. Waaqayyo garuu gatii lubbuu nu kafala waan ta'eef wanta barsiisnu sanas hojiitti jijjiiruu, wanta barannu sanas dargaggoonni immoo hojiitti jijjiirree waan nurraa eegamu gumaachuu, tajaajiltoonni bakka adda addaa jirru karaa ittiin tajaajilli keenya kun bal'atu haala mijeessuu waan nurraa eegamu gochuun dirqama keenya ta'a. Kanaafiyyuu bakka jirrutti waan nurraa eegamu haa gumaachinu jechuun barbaada. Tole abbaa keenya hawaasni kiristaanaa abbootiin qabeenyaa dargaggoonni gaaffii kana irratti gahee isaanii akkamitti bahuu qabu maal gochuu qabu jettanii yaaddu? Tole egaa dhimma mana amantaa ortodoksii kana keessatti waldaan duuka bu'ootaa ga'een isaanii ga'ee kallattii diriirfame irratti ilaalchisee hirmaannaan dargaggootaa maal fakkaachuu qaba wanta jedhu irratti dargaggoonni irree bataskaanaati. Kana booddee namooti umuriidhaan yeroo deeman abboonni yeroo umuriidhaan tajaajilanii irraa geggeeffamanii kan naqee bakka bu'u kan bataskaana kana kan jabeessee lafee dugdaa ta'ee dhaabee dhalootatti aanutti immoo kan dabarsu dargaggoota waan ta'eef hirmaannaa olaanaa gochuutu irra jiraata. Dammaqinaan gochuutu irra jiraata. Dargaggoon kun immoo calluma dheerumaa dhaqeeruma kophaa isaatiin tokko tokkoon yaa'ee dhaqee gala yookaan hirmaatee galatu hin taane walitti dhufee ijaaramee gurmaa'ee tokkummaadhaan kaayyoo amantii kanaa erga hubatee booddee ergaan amantiin kun dabarsu ergaa fayyinaati waan ta'eef yoo maal ta'e dargaggoon kun fayyuu danda'a, fayyinatti deemuu danda'a, daandii fayyinaarra yoon buuna jedhee carraa abboonni kun keenya kanaan dura dhabanii turan argateera waan ta'eef ofii isaatis fayyadamee dhaloota itti aanee dhufuus tajaajiluudhaaf haala bu'a qabeessa ta'een gurmaa'inaanii qophaa'ee waldaa kana keessatti tajaajila cimaa gochuu yookaan tajaajila hundi qabeessa gochuutu irra jiraata kan jedhuun yaada. Gara amantoota keenya hawaasa keenya bal'inaan innaa fudhannee ilaallee kaleessa dheengadda hawaasa keenya akkamittiin hubadheeyanii yookaan immoo hawaasa keenya akkamitti ture yoo jennee asii achi dudduubatti deebinee ija keenya irra keenyee sakattaane ni ilaalla yoo taane mana amantaa gaafa dhaqu nama ilaalee yookaan ji'a lakkaa'ee yookaan guyyaa sanbataa lakkaateedhuma qofa dhaqee iddoo sana dhaabatee wanta jedhamu yoo illee gadi fageenyaan hubachuullee baate yoo dhaga'uudhaallee baate akka waaqayyoo jiru hubateedhuma gala. Ergaa dabarfamuu waan hubatee hin qabu hubannoo hin qabu ture. Barumsa kennamuu gadi fageenyaan waan hubatu hin qabu ture. Achi taa'eetu waa'ee dhimma isaatii waan adda addaa sagantaa garaagaraa yaada ture. Hin dhaga'u achi dubbatamu waan ta'eef. Har'a garuu haala bilchaataa ta'een haala hubatamaa ta'een afaan inni dhaga'uun afaan inni hiikee hubatee nama kan biraallee hubachisuu danda'uudhaan barsiifamaa jira waan ta'eef edaa akkas ture edaa kana ture jedhee waan hubataa jiruufi kanuma qofa immoo otoo hin ta'in hubachuu waan otoo hin ta'in erga ofii hubatee immoo dabarsee hiriyaa isaanii obboleessa isaanii kan isaan bukkee jiru ollaa isaanii illee kakaasuudhaan jijjiirama fidee bu'aa jijjiiramaa sanatti immoo fayyadamaa ta'uutu irra jiraataa jechuudha. Kana tokko tokko argaa jirra. Kun gahaa miti amma adeemsifamaa jiru jijjiirama guddaadha. Bu'aa guddaa argamsiisee jira. Garuu kun gahaadha otoo hin taane hamma har'aatti mataa isaanii irratti rifeensa lama yookaan haarri baatanii umuriin isaanii kan geggeeffamuudhaaf kan gahan dhugaadhumatti hamma fayyisuu Kiristoos kan hin hubanne jiru. Sagalee Waaqayyoo wangeela irra jiru kana namni hubachiisu yoo jiraate malee erga hubatanii immoo obboleessa isaan bukkee jiru hubachiisanii jabaatanii immoo dhaabbatanii fooniif dhiiga Kiristoosiin gahanii fayyina argachuudha jechuudha inni guddaan. Kana argachuudhaaf egaa maal ta'uu qaba? Ofiis qophaa'anii ollaa isaaniis hiriyaa isaaniis maatii isaaniillee ijaaruudha. Inni kun ofii isaatii abbaan akkasitti hubatee haadha warra isaa gaafa hubachiisee jedhu ijoolleen daa'imni isaanii immoo taa'anii dhaggeeffatu waan ta'eef isaanis gara fayyinaatti dhufuu danda'u carraa guddaa argatu. Maatiin illee gurmaa'inaan dhufan jechuudha. Abboonni qabeenyaa isaaniitiin deeggaruu qabu. Birrii xiqqoo darbachuu hin taane kallattii fudhatanii yoo isaanii danda'ama ta'e ofii isaaniitiif hubatanii ergatti amananii karaan kun hin baasa adeemsi kun nu baasa erga hubatanii booddee kallattii fudhatu yookaan immoo toora qabatanii yookaan kitaaba maxxansiisuudhaanii yookaan miidiyaa deeggaruudhaanii yookaan mana amantaa keessatti waajjira duuka bu'ootaaf geggeessummaa isaa kanaaf yookaan babal'ina faarfannaatiif
kallattii toorallee hirmaatanii jijjiirama tokko gochuudhaaf irraa eegama. Kun immoo yoo maal ta'edha? Yoo gurmaa'anidha. Yoo walii galan, yoo walitti dhufan, yoo walitti ijaaramanii nuyi asirra gorraa isin immoo achirra goraanii daandii walii qoqqooduudhaan bu'a qabeessa haala ta'een lubbuu badee jiru, lubbuu kufee jiru isa har'a dulluma keessa utuu jirullee sagalee waaqayyoo hin dhagahin jirullee bira ga'ee dammaqsuudhaaf baay'ee bu'a qabeessa ta'a haala amansiisaadhaan itti adeemamuudhaaf gaarii ta'a. Daawwattoota keenyaa kun qophii addaa waldaan duuka bu'ootaa ayyaana cuuphaa kan bara 2014 sababeeffachuudhaan qopheessee isiniif dhiyeessaa jirudha. Gidduutti miseensa waldaa duuka bu'ootaa kan ta'e Daaqoon Gammachiis wiirtuu Adaamaarraa walaloo nu dhiyeessaa caqasnee walitti deebina. Badhaasa mucummaa maqaa abbaa filmaa hafuura qulqulluu waaqummaa sillaaseetti amannee kan bullu jedheetanii gala qubee walaloo koo afaan koo saaqamu isaaf yedaloon koo uumaan wanta maraa akkuma dhalate akka ilma namaatti suutuma guddatee cubbuun isan beeku isan tuqne yakki qilleensaan adeema isan dhorku bakki mootichi moototaa ilmi waaqa abbaa namarraa balleessuuf cubbuu isa daddarbaa hojii isaa ifatti yeroo agarsiise daandii jireenyaarra uumama qabsiise waggaa 30tti Yordaanosiin naqee xalayyaa gabrummaa Addaamirraa haqe. Yohaannisiin waamee nama mudaa hin qabne qulqulluu filameen Yesuus cuuphame raajiin dubbatame akka raawwatuu fi icciitii Sillaasee achitti ibsuu fi yuurii fi Daanosi walitti araarsuu fi ilmaan Addaam hunda bilisa baasuu fi miila isaan adeemee Yordaanosiin ga'ee sadummaaf tokkummaan achitti ifa ba'e. Uumama hundumaan harka isaan uumame bilisa isaan baasuuf bishaaniin cuuphame. Isa diinni awwaale qotee gad fageessee cuuphaa isaa qulqulluun dhaqee barbadeesse. Dhukkubni ilmaan namaa cubbuun lubbuu goole lubbuu isaan du'uurraa namnis isaan oole. Yohaannis affeeramee akka cuuphu fayyisaa icciitii isaan ni jabaan kasoomina maddisaa. Samiirraa kan dubbate jaalallee ilma koo jedhee icciitii Sillaasee uumamatti ifa godhe. Bishaaniin cuuphamuun isaa uumama jiru keessaa bishaanni kan maraatii kan hiyyeessaaf dureessaa xurii qaama akka baasu xurii cubbuus ni dhiqa jedheetu manna amantii bishaaniif kenna hiika. Ani bishaan qulqulluu isinitti hin facaasa innis xurii cubbuu keessan isinirraa harcaasa jedheetu Hisqeelii barsiisaa ture qaata bishaanni hafuura qulqulluu dirra isaarratti baata. Cubbuu qabaannaan miti cubbamuun ilma abbaa nurraa balleessuuf malee cubbuu isa daddarbaa nu barsiisuudhaaf jedhee cuuphame akka namaatti xalayyaa diinaa diige nun laanne harka hamaatti. Yordaanos isa arginaan deebi'e gara booddee tulluudhaa fi gaaronni isa arginaan gammadde akka jabbii goranaa akka waatii didichee isa galateeffate uumamni hunduu hililchee. Yuuriif Daanos gidduutti araarri guddaan bu'ee kaayyoon daabiloos jabaan cuuphaa gooftaatiin du'e. Waldhabdee bishaanii fi nama gidduutti ture Kiristoos keessa deemee hiika dhiifamaan fure. Daddarbaa baraaf haalaa hundumaa dandeessanii cuuphamuu Kiristoosiin baga nagaan geessanii. Yordaanos kan carroomte gooftaa ishee simattee araarri bu'ee fi dhiifama isaas argatte. Cubbuu Addaamiif jecha kan du'ee ture martuu cuuphamuu Kiristoosiin deebiseeraaf agartu akkuma inni ol ba'een bishaanicha keessa sagaleen abbaadhaa bu'ee samii keessa hafuurri qulqulluun gugeen fakkeeffamee icciitiin Sillaasee guutummaatti ibsame. Ilmi koon jaalladhu inni dhugaan isa dhaggeeffadhaa dhagaa gorsa isaa jedhee abbaan dubbatee ragaa isaaf ba'e. Addaam inni du'ees isaan du'aa ka'e. Daandii isaa dhugaa cimsee nu barsiisee kasoomaaf jaalala isatu nu agarsiise. Cuuphamuun kan keenya isarraa barreetti cubbuudhaan faalamnee akka hin banneefi dhiirri 40 durbi 80 abboommi isaatiinis qajeelfamaan mucummaan Sillaasee cuuphaadhaan arganna jaalalaaf nageenyaan kasoomaan jiraanna. Kiristoos cuuphamuun waggaa 30tti nu barsiisuuf jedhee guutuu uumamaatti guyyaan lakkooftanii isinoo maaf cuubdu jettanii hedduuwwan gaaffiif nu barbaaddu. Nutis deebii qabna ijoolleen waloomaa gaaffii keessan kanaaf guddaa galatooma. Addaam yeroo uumamu akka hojii waaqaatti ganata kan seene guyyaa 40tti ganatatti seenuuf waan achi geesse guyyaa 80 eeggateetti teesse. Seera Lewwotaa boqonnaa 12 Luqaas 2:22 Kuffaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 9 Isaayaas 49:22 sirriitti dubbisa. Cuuphaa daa'immanii jabeessee gabbisa. Daa'imni dhalatee mucummaa waaqayyoo argachuun dirqama. Kana malee cuuphametu fayyinaaf eegama. Kiristoos kan jedhe saba hundaa cuuphaa bartuu koo taasisa daandii dhugaaf gaarii tolchaatti agarsiisa jedheetu fakkeenyummaan innis nuuf cuuphame mucummaan Sillaasee karaa isaan argame. Addaam yeroo uumamu dargaggeessa umurii 30 ta'eetu uumame. Kiristoosis kanaaf waggaa 30tti Yordaanosiin deemee kasoomaan cuuphame. Kana malee cuuphame ni fayya lubbuunsaa jireenyatti galaafee fi cubbuunsaa cuuphaanii fakkeenya du'aa ka'umsaati mallattoo fayyinaa fi ba'umsaati. Warri cuuphamtanii Kiristoosiin qaamatti uffattanii mucummaa waaqayyoo ittiin argattanii amantaan cuuphaan gooftaan tokko qofa daandii ishee dhugaa jabaadhaa hordofaa duuka buutotatti kan kennamte imaanaa
kiristaanummaa dhugaa ortodoksii faana dogongora addaamiin kan turre cubbamaa cuuphaadhaan arganne badhaasa mucummaa dogongora addaamiin kan turre cubbamaa cuuphaa isaan arganne badhaasa mucummaa. Ani gootasa, 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 ani gootasa. Wete sate, te sate negede. Tolee, abbaa keenyaa, abboonni mana kiristiyaanaa akkasumas immoo caasaan mana amantaa keenyaa amma gajjallaatti jiru dargaggoota kana mana qulqullummaa keessatti jabeessuu fi jijjiirama jalqabe kan akka itti fufsiisaniif gaheen isaanii maal ta'uu qabaa akkamittiinis deeggaru. Akka duudhaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti akkaataan itti dubbatan yaa'iinsi dubbii sirna mataa isaatii qaba. Na of kalchaa jecha dirqama lubbuuti waan ta'eef dubbachuun barbaada. Akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti seera ittiin bulmaata yookaan immoo tumaalee ittiin bullu keessatti kitaaba yookaan immoo kitaaba seeraa Qaalawaadii jedhu keessatti dargaggooti karaa isaan ittiin mana barumsa dilbataa jalatti gurmaa'anii hojii hojjetan kaa'amee jira. Caasaan sun kaa'amee jiraatu iyyuu malee hamma gajjallaa baadiyyaa bataskaana jirtuutti diriiree hojii hojjechuu danda'eera yoo jenne itoo hojii hojjechuu danda'eera ta'eeti dargaggoon har'a gama dhaabbatee bataskaanatti quba qabu dargaggoon har'a gama dhaabbatee bataskaanatti dubbii dubbatu dargaggoon har'a gama dhaabbatee bataskaanatti dhagaa darbatu hin argamu hin oomishamu ture. Kun dadhabbii keenya mul'isa. Jaallannes jibbines nutti hadhaa'uu danda'a. Fudhachuun dirqama ta'a. Kanaaf ani gaaffiin kun baay'ee ulfaata kanan jedheef kanaaf. Egaa amma kanaan duraatti rafuu keenya keessatti maaltu nurratti raawwatame waan baay'ee dhabneerra. Baay'ee kan nama yaaddessuudha. Daataa lakkoobsa uummataa ilaaluun hin danda'ama. Dargaggeessi amantaa Ortodoksii keessa dhaabachaa ture hundisaa har'a eessa jira yoo jenne lafanni jiru beekuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafi ani maal jechuun barbaada gararraadhuma qulqulluu Sinoodosiirraa kaasee waldaan duuka bu'ootaadha yeroo dheeraadhaa fi beekamtii sadarkaa Oromiyaatti nuu kennaa kan jedhu keessan jira waan ta'eef xalaa'aa ala lamaa qulqulluu Sinoodosiitti dhiyeessineetu jirra. Qulqulluu Sinoodosiin xalaa'aa keenya sanaaf yoo deebii kenne hojii tokko hojjeteera jedhee yaada. Maaliif dargaggoon bataskaana keessa hin jiru taanaan bataskaanni jirti jechuun hin danda'amu. Eebbi isaanii nurraa buluu hangafoota phaaphaasota miseensa qulqulluu Sinoodosii ta'an hundumaatti kanan dubbachuu barbaada. Amma ammaatti waldaa duuka bu'ootaadhaa fi beekamtii kan kennan abboonni eebbifamoon eebbi isaanii nurraa buluu gara nama 10 kan ta'an godinaalee lallaba 10 keessatti beekamtii nu kennanii jiru. Kun gaariidha. Abboota keenya kanaaf kabajaaf ulfina guddaa qabna. Gajjallaatti gadi buunee kutaaleen lallabaa yookaan immoo biyyi lallabaa afaan Amaariffaadhaan hagara sibkatii kan jennu jechuudha. Waldaa duuka bu'ootaa kana simachuu irratti attami jennee gaafa laallu waldaa duuka bu'ootaa akka nama ormaatti isa kaan immoo waldaa kan biraa akka ijoollee dhalanii guddifataniitti kan ilaalan jiru. Waldaa duuka bu'ootaa xiqqoo kan isaaniif hin galle akka hin taanetti kan hubatan illee jiru. Akka abbaa amantii tokkootti kanan jechuu barbaaduwan waldaan kun haala dargaggoon ittiin qabamuu danda'uuni tarsiimoo amantii diriirfatee waldaa socho'aa jiru waan ta'eef meeshaa guddaan ittiin dargaggoo Oromoo bataskaana keessatti qabnee dhaabnee mootummaa waaqayyootiin geessisuu dandeenyu tarsiimoo waldaan duuka bu'ootaa qabatee jiruudha kan jedhu nama amansiisa. Kana qorannoodhaan bira ga'uu hin danda'u abbootiin keenya. Qorannoo irratti gochuu hin danda'u. Milkaa'ina inni waggaa 10 keessatti raawwate. Haala inni ittiin deemaa jiru. Karoora inni dargaggoo Oromoo amantii Ortodoksii keessa dhaabatanii jiraniif waldaan kun qabu
abbaan fedhee xiinxalee bira ga'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf hagara sibkatiirra hojii geggeessitoota jiraniinis maal jechuun barbaadaa? Yoo bataskaana keenyaaf jettanii hin jedhan, yoo lubbuu uummata kanaaf in yaadama ta'e hagara sibkatiirra hojjetoonni jiran yoo dogoggora qabaate waldaan duuka bu'ootaa kana qajeelfadhaa dambii ittiin bulmaata keessanii keessatti jechuun ni danda'ama. Waldaan duuka bu'ootaa kana fudhachuuf qophaa'aadha. Kanaaf kun beekamuu qaba. Kana beekanii bira dhaabbachuu qabu. Gajjallaatti yeroo gadi buunu aanaaleerra warri beetaknati yookaan immoo hangafa lubootaa ta'anii warri geggeessan ni jiru. Waldaa duuka bu'ootaa kana aanaa isaanii keessa akka inni hin seenne, akka inni miilla isaa hiikkatee hojiin hojjenne, caasaa isaa diriirfatee akka inni hin hojjennee fi xiqqoo kan shakkanii fi kan fuuldura dhaabbatan jiraachuu danda'u. Dargaggoo ofirraachi dhiibanii tasa bataskaana bulchuun, bataskaana geggeessuun waan yaadamu sanatti hin fakkaatu. Argaa jirra. Bu'aa isaa ilaalaa jirra walumaan. Keessumaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti bataskaanni Ortodoksii maalirra akka isheen jirtu taateewwan ta'anii darbaniif taateewwan har'a ta'aa jiran waa tokko nutti agarsiisa. Boor immoo waan ta'uufi har'a dabnee qophaa'uun barbaachisaa ta'uu isaatu natti dhaga'amana. Sadarkaa mana kiristiyaanaa warra bulchan astadaadarii bataskaanaa warra ta'aniifis dhaamsuma kanan qaban. Kanaafi akka abbootii amantii warra caasaa manni kiristiyaanaa qabdu keessa gararraati amma gajjallaatti warra jiraniif ergaaf dhaamsa ani qabu tarsiimoo amantii, tarsiimoo hojii karoora waldaan duuka bu'ootaa qabatee ka'e kana yoo fooyyessuun hin barbaachisa ta'e illee galanii ilaalanii yaada kennuun ni danda'ama. Kanaadhaafi gama hundumaadhaan abbootiin amantaa waldaa kana bira dhaabbatanii waldaa kana qabatanii wajjin hojii hojjetan milkaa'uu danda'u. Amantii keenyas iddootti eeguu ni dandeenya kan jedhuuni abbootii keenyaaf dhaamsa dabarsuu barbaada. Egaa akkaataan itti dubbatan duudhaa dubbannaa mana amantaa keessatti ni qabna. Abbootiin keenya gararraa jiran naaf kalchan jechaa lubbuudha amantiidha waan ta'eefanii ergaa kana jabeessee dubbachuu barbaade. Keessummoonni keenya qophii keenya irratti argamtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya ayyaana cuuphaa kan bara 2014 sabeeffachuudhaan qophiin addaa isiniif qopheessine kan hanga yoonaatti ture. Ayyaanni kun ayyaana gaarii akka isiniif ta'u waldaan duuka bu'ootaa isiniif hawwaa. Xumura irratti faaruu miseensonni waldaa duuka bu'ootaa gamtaadhaan ayyaana cuuphaa irratti faarfatan tokko isin afeera. Qophii waldaa duuka bu'ootaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Nama biratis tu fatame
mitenu amulke Otake farfajun daganu Ofuma mitenu amulke Otumbatan ogundi fate Ofuma mitenu amulke Wakero natenu amate Ofuma mitenu amulke Sabi sabi ragan bunke Benisa nubase omnike Nurabun bubere ganike Ofuma mitenu amulke Sabi sabi ragan bunke Benisa nubase omnike Nurabun bubere ganike Ofuma mitenu amulke Ya Maria kanaf sejalana ololol sekamna wanode sefe budena kulkullu esado oga gati jirenya isadoga Abdi jole ada wabi juba
marchuu